Tajaajilli Kominikeeshinii Mootummaa Itoophiyaa dhimmoota waqtaawaa irratti ibsa miidiyaaleef kenneera. Ibsicha kan kennan Ministeerri Tajaajila Kominikeeshinii Mootummaa Dr. Laggasaa Tulluu waggoottan jijjiiramaa 6 darban piroojektonni gurguddoo rakkoo dinagdeetiin qorumsa keessa galan qorumsa keessaa akka bahan kan itti taasifame ta'uu kaasuun jiini bitootessaas ji'atti fedhiin badhaadhina Itoophiyaa itti dhugoomuu qofa osoo hin taane sirni heddumina paartii bu'uura cimaa kan itti kaawwame ta'uu himan. ወርሃዊ መጋቢት የኢትዮጵያን jiini bitootessaa fedhiin jijjiiramuu fi badhaadhuu Itoophiyaanotaa kan itti dhugoome qofa osoo hin taane ijaarsa sirna heddumina paartii kan itti bu'uurri kaa'amedha. Waggoottan imala badhaadhinaa 6 diinagdeen Itoophiyaa kufaatii hamaa keessa ture keessaa kan itti bahee fi riiformiin diinagdee milkaa'aa idaa biyyattiin qabdu irraa akka bayyanattu taasise kan hojii irratti ooledha. Riiformii diinagdee biyya keessaatiin dhiibbaa keessoo fi alaa dandamachuun guddinni akka dhufu taasisuun dabalata oomishni biyya keessaas dachaan akka guddatu taasiseera. Mootummaan qaamolee sababoota garagaraatiin bosona seenuun waraana bananiif yeroo garagaraatti waamicha nagaa dhiyeessuu yaadachiisuun qaamolee waamicha taasifame irra darbuun nageenya boorreessan irratti tarkaanfiin seera kabachiisuu fudhatameen nageenyi waaraa biyyattiitti dhufeera jedhan Dr. Laggasaan. Miseensonni humna addaa naannoo Amaaraa sababoota garagaraatiin humna finxaaleessa naannichaatti socho'u waliin hiriiranii turan 10,000 ol leenjii haaromsaa fudhachuun hawaasa isaanii tajaajilaa jiraachuu himan. በልዩ ልዩ አሳሳች አደናጋሪና የውሸት መረጃዎች ተደናግረው odeeffannoowwan sobaa fi nama dogongorsan garagaraan burjaajeeffamuun humna finxaalessaa waliin namoota hiriiranii turan keessaa 12,000 ol kan ta'u waamicha nageenyaa dhiyaateef fudhachuunii fi leenjii haaromsaa fudhachuun kan hawaasatti makaman yoo ta'u miseensonni humna addaa naannoo Amaaraa sababoota garagaraatiin humna finxaalessaa naannichatti socho'u waliin hiriiranii turan 10,000 ol ta'an leenjii haaromsaa fudhachuun hawaasa isaanii tajaajilaa jiru. Waliigaltee Piriitooriyaa bu'uureffachuun naannoo Tigraayitti nageenyi waaraa akka dhufuu fi hawaasni darara keessaa akka bahuuf tarkaanfilee garagaraa fudhatamaa turuu kaasanii haalli amma naannolee Amaaraa fi Tigraay gidduutti mul'achaa jiru marii fi ilaa filaamiin kan hiikamuu qabudha jedhan. ከሰሞኑ በትግራይ ክልል በኩል በአማራ አዋሳኝ አካባቢዎች የሚታየው አዝማሚያ gidduu kana gama naannoo Tigraayitiin bakkeewwan daangaa naannoo Amaaraatti haalli mul'achaa jiru kan ta'uu malle qofa osoo hin taane waliigaltee Piriitooriyaa kan diigudha. Gaaffii ka'u mariinii kurra daangaa humnaan kabachiifachuu yaaluun dogongora darbe irraa barachuu dhabuu agarsiisa. Haalli amma naannolee Amaaraa fi Tigraay gidduutti mul'achaa jiru marii fi ilaa filaameen kan hiikamuu qabudha. Riiformiin gama qonnaatiin taasifame biyyattiin beekamtii idil addunyaa akka argattu taasisuu irra darbee sochii biyyattiin birmadummaa nyaataa argachuuf taasisaa jirtu milkaa'aa ta'uu kan agarsiisu ta'uu eeruun sosochii gama qonna qamadii bonaatiin taasifameen lafni hektaara miliyoona 3 ol ta'u oomishaan uwwifamuu himan. የበጋ መስኖ በተለይም የበጋ ስንዴ መርሃ ግብር sagantaan misooma qamadii bonaa waltumsa olaanaan gaggeeffamaa jira. Bona kanatti lafti hektaara miliyoona 3 ol ta'u misoomeera. Riiformiin gama qonnaatiin taasifame biyyattiin beekamtii idil addunyaa akka argattu taasisuu irra darbee sochiin biyyattiin birmadummaa nyaataa argachuuf taasisaa jirtu milkaa'aa ta'uu kan agarsiisudha. Qonna arfaasaa bara kanaanis lafti hektaara 800 ol ta'u misoomeera. Itoophiyaan bitootessaa hanga bitootessaatti ashaaraa seena qabeessa kaa'uunii fi tokkummaa waloo jabeessuun badhaadhina ishee irra kan geenyeef humni duubatti deebisu hin jiru jechuun Dr. Laggasaan eeraniiru.